amma rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru kanaaf furmaanni maalidha? Akkasumas gumaachi kaafaa maalidha kana keessatti nagaan akka bu'u waan jedhu qaba galatoon. Ishi nandee bisa sana dubbiin mootummaan tarkaanfiin fudhadha kan jiru kan nu rakkisee jechuudha. Amma nuti waggaa lama jiru waggaa afurii qabnee mootummaa kanaa hamma dandeenyetti gorsuu yaalleerraa kanaatti deebisuu yaalleerraa mari'achuu yaalleerraa kanaan sin deemtanii nun baasu sin hin baasu jennee himaa turre karaa mootummaan nun deemaa jiru karaanuma adaawiin irra deemaa turedha jidduutti gaangoo walloon haarfu malee ijaa kana amma dura kan goone miti maa inni rakkoo biyya kanaa kan nuti gochuu dandeenyu isa waliigaltee biyyaa jedhu sana dura dhufuutu irra jira filannaa fuuldura kana gochuutu irra jira inni mootummaa kana wajjin gara qabxii jaha gubbaatti waliigalleettu doosaan jiranitti polotikaa paartonni hundi teenyee ajandaa jaha gubbaatti waliigalle. Inni tokko inni guddaan filannaa fuuldura kan ta'u irra jiru filannaan kun waliigaltee biyyaa gubbaatti hundaa'e wanti lafa jijjiiramu jiru kun jijjiiramee garaa tokkoon gara filannaatti deemuu manna rakkoo fidesa jedhu itti himne sana booddee immoo akka heera biyya kanaafaa akka dubbii federaalizimii kaafaa akka seenaa biyya kanaafaa filannaa booddeetti deemnee keenyee mootummaan ukkaamseetti irraa bagate. Lammaffaa immoo iddoota waajjira mootummaas muummicha ministeeraa haa ta'u Adaamaatti haa ta'u Bujooftuutti haa ta'u yeroo tokko amma Arbaa Mincichuutti itti fagaateetti deemaa Finfinnee duwwaa miti iddoo qooda fudhanna hundaatti karaan deemamaa jiru kun sinin baasu seenuu mootummaatti haa ta'u hin dandeenye. Dhuma gubbaattis innaa waaqni fidee koronaan kun dhufeennaa rakkoo fidu rakkoon suni akka rakkoo sanaan dheerachuun danda'a filannaan garuu kophaa keessan hin godhiinaa kophaa keessan hin murteessinaa waliigaltee dhaabbota biyyaa kanaa ala kophaa keessan hoggootanii rakkoo dhufaa jedhu didaniitti deeman rakkoon nuti jenne immoo dhufu maaliif humna qabna jedhanii warri waatiin fudhannoo jedhan eessatti deemanii lolatti deeman lola kana immoo dhaabaa jedhu lola kana immoo dhaabaa jedhu hin didan Ini waggaa lama booddee sabni miiliyoonii tokko erga dhume booddee Mangistuu Hayilamaariyaam inni titiisayyuu ajjeefne jedhe nama jenereeshinii tokko erga fidee booddee titiisayyuu ajjeefne jedhe. Isaan kun erga sabni miiliyoonii tokko dhume booddee immoo waliigaltee gooneedhaan. Nuti maal jennee waliigaltee keessanii weelkaamiiti baga gootanii bayeessadha. Garuu waliigalteen kun biyya hundaa hammatu jedhe. Amma gamani Oromiyaan keenya jechuus ni mala lakki warra shiftaatu maal gochaa jira lakki maal warra akkasii gubbaatti tarkaanfii fudhannaa lakki warra maal jedhutti deeman lolatti fufnaa jedhan. Akkuma ibsa keenya gubbaatti immoo agarsiifnetti bishaan qurxummii akka turti qabuudhaa fi bishaan gogsuun nurra jira jedhan. Ijaa kana maanii tarkaanfii inni fudhachaa jiru eenyu gubbaatti fudhata attamitti fudhata inni jedhu rakkoo guddaa. Isuma erga sabni miiliyoonii tokko ol Tigraayis ala Itoophiyaa maraa dhume booddee waliigalteetti deemtanii Keeniyaa dhaqxanii Afrikaa kibbaa dhaqxanii itti deemtanii Oromiyaadhaafis godhaa. Sabni Oromiyaa nagaa argatu. Warra silaa rakkoo tokkoon bosona galee wajjinis waliigalteen haa uumamu jennee naa gaafannu lakkisaan kun maalidha jedhanii isa ta'uu isaan taanes dubbatu. Kan hunda jaalama yeroo tokko anaan aarsu warra wayyaaneen uumee jedhanii fa'i dubbatu. Dadhabaa isaa dubbaan isaa ta'u aboo bari wayyaanee dura tibballa fi fuuldura dhaabbateedha. Gara waggaa 40
saggatii sagalii gara waggaa 50 erga qabsoon Oromoo ka'ee gaabbii guddaa kaasee biyya kana keessatti qooda fudhachuu jalqabe gara waggaa 50. Hiwaat dura kan dhaaba dhalatee hiwaattu jaarii jedhanii taphataale taphatu. Rakkoon keenya kana laachuu eenyu irratti tarkaanfii fudhatu? Ilaalnaa tarkaanfii fudhatu immoo gabaa rukutamaa jira. Qotee bulaan dachiin isaa rukutamaa jira. Midhaan isaatu rukutamaa jira. Manni isaa gubachaa jira. Qe'een isaa manca'aa jira. Beelaa jira. Buqqaa jira. Eenyu fudhatti shanee warra silaa qawweedhaan lolaa jiran bari isaan ammayyuu jiru. Amma warra guduruu waan ta'aa jiru. Karaa cobii karaa gindabarat waan ta'aa jiru. Karaa walanciitii karaa maalii kan ta'aa jiru. Karaa shawaa kaabaa kana waan ta'aa jiru. Ilaalaa jiru. Lafoo irraa darbee diroonii fi jeetti ga'eera qabsoon kun. Lolli kun jechuudha. Innaa gamma gabaa gubanii, mana amantaa gubanii, qe'ee baadiyyaa qotee bulaa keenyaa gubanii, maal gubanii eenyu gubbaatti tarkaanfii fudhatu. Innaa yeroo tokko bari sirna maal jedhu gaachana sirna hiriitu saba gubbaatti jaaru. Yeroo tokko immoo waan amma dhoksaan hin jiru isuma ibsa keenya gubbaatti dubbanni sana counter insurgency jedhamee warri humni mootummaa bitamee mootummaan maqaa shaneetiin bobbaasee dhagaa jirtu isinis jiru. Miseensi paarlamaa biyya kanaa bar paarlamaa keessa taa'ee kana dubbataa jira. Warra abbaa gadaa walanciititti fixee warra akkasiitti jedhee dubbachaa jira. As bosota kana deemaa miti bar namni kuni kaardii bilisiqinnaatiin nama filamee paarlamaa Itoophiyaa jiru. Ammayyuu jiru jechuu kooti. Mootummaadhaan eegamee jira. Kana dubbataa jira. Eenyu gubaa gaagara tarkaanfii isaan jedhan kuni tarkaanfiin sabni na wajjin dhaabbachuu baannaan na geeddaruu baannaan maal gochuu baannaan sabni kuni rakkoo isaatii jedhee beela'ee eegotee natti galuu danda'a. Isa jedhu istiraatiijii akkasii qabaniitu baasu kana birammoo darbee gara fuulduraatti seenaa biyya saba kanaattis rakkoo guddaa kan fidu. Warra hidhataa amaaraa immoo galchaa jiru. Oromiyaan hidhataa amaaraa fudhatee uuu dadhabeetu. Hidhataan amaaraa warra guduruu eessa shawaa kabaa eessa galee maal godhee kan nama fitaa jiru. Akkatti isaan fitaa jiru asuma kittu dubbachuun nama gaddisiisa. 21st century keessa. Jaarraa 21ffaa keessa namni morma namaa muree maal godhee dirii ta'e irratti sirba. Qaama nama jiraa gubee maal godhee irratti sirba. Kana mootummaan bari dhoksaa miti. Rakkoon keenya akkasii kanaaf tarkaanfii mootummaa jedhu kuni tarkaanfii rakkoo qabudha. Ijaa kana mootummaan kuni ishuma gaaratti warra kaabaa wajjin waliigaltee godhe kana hidhataa iddoo kanaafis gara kana humna Oromoo keessaa bahee dimookiraasiidha. Gara waggaa 50 ta'uu qabsaa ture. Ammas isa warra boorra jiru qabsoo keenya ta'uu aangootti baase. Waggaa 4 fuuldura. Dhiiga qeerroo Oromootu aangootti baase. Kana raafatanii gara taanetti dhiibuun akka taanetti dhiibuun isaaniifis nuufis saba biyya kanaas nagaa biyya kanaas fiduu hin danda'u. Tarkaanfiin jedhamu kuni tarkaanfii sabattiin miidhuu dhiibuu hoo barbaade harkaa kennatu malee nagaa argachuun irra hin jiru. Nuu bitamu malee isa jedhutti ijaa deemanii keessa ergaa himuudhaafis barsiisuudhaafis oo dhaga'anii gurra qabatanii jechuudha. Yeroo tokko yeroo ayyaanee na rakkannaani jarri kun afaan malee gurra qabanii jedheen ture. Isaan warri isaan kunis gurra qabaachuutu irra jira. Rakkoo sabaa, dhimmaan sabaa, sabni bo'aa jira, iyyaa jira, dirmadhaan jechaa jira. Kana beekuutu irra jira. Tarkaanfii isaanii rakkoo guddaa qaba. Wanti wal laaqee, wanti wal make baay'eetu jira. Isaanis beeku, addunyaanis beekaa, nutis beeknaa jechuudha. Egaa inni kan warra amaaraa isaanuu bari viidiyoodhaan agarsiifachaa jiru. Kun akkas goonee akkasitti qallee akkasitti maal goonee akkasitti awwaallee akkasitti maal taanee jedhanii dhoksaa miti sagaleedhaan kan waraabame isa nuti miseensa qabna
warra Guduruus haa ta'u, Wallaggaa Lixaas haa ta'u, Bosatis haa ta'u, Shawaa Kaabaas Eessas haa ta'u, waan jiru hundaa Oromiyaa maratti miseensa qaba. Walloodhaa qabne miseensa qaba. Waan ta'aa jiru manutti, waan ta'aa jiru argachaa jiru. Isaan irra darbee immoo isaan humtuu warra akkas godha waraabanii karaa tokko tokko qabsoo Amaaraatii, Abiyooti Amaaraatii maal jedhanii addunyaa gubbaa qarshii walitti qabanii Ameerikaatti Awurooppaatti bari ifadama. Kan isaan dubbachaa jiranii kan miidiyaadhaan maal ta'anii dabarsanii ifadha. Qabsoo akkasii keessa jira wal gargaarraa daboo baay'eedha. Kanaaf isaanis saba Amaaraatiifis dubbiin kun egeree keenya biyya kanaafis egeree keenyaafis rakkoo fida. Isinis kanaaf jennee tuntinii tana ragaa viidiyoo caala maaltu jira. Inni ragaan bari iddoo hundaa jira. Iddoo tokko miti. Ragaan biyya kanatti beektaa? Ragaa nama sadiitu nama du'a namatti fanachiisa. Ragaa nama sadii. Abalu ajjeese abalu kana godhe naan jechuu kun. Kun immoo miiliyoonii meeqatu ragaa ba'a. Miiliyoonii meeqatu argaa jira ragaa ba'a. Waan dhoksaa miti jechuudha. Maal sin kan yaaddanii akkuma jarri kun afaan warri yaadeen duris warri achi dhufanis warra ammaa kun dhaga'uu didan malee afaan malee gurraan qaban jennee sanyii dubbachaa ture. Kan deddeebineetti maa jiru lolaanii, qawweedhaanii, ukkaamsuudhaanii. Haadha Sillaaseen yaalettu. Haadha Sillaaseen wayyaanee tokkoffaa seeru sana aeroplaanii edanidha. Yemanii fidee tonnaa sana ukkaamsa. Aeroplaanii ni ukkaamsuu yaaleera. Qabsoo saba Baalee aeroplaanii Haadha Sillaaseen rukuteera. Qabsoo saba Goojjabeenyaa sana rukuteera. Haadha Sillaaseen humnaan hin dandeenye. Namni waaqatu na filate. Sana booddee dargiin maal meeshaa Raashiyaan qabdu hunda Eertiraa gubbaatti, Tigraay gubbaatti, Oromiyaa iddoo tokko tokkotti hamma humna danda'u yaaleetu. Waggaa 11. Beekaa jenereeshiniis uummatte hundas fixeettu. Hamma warra hafne immoo manaatti nu naqeettu. Uumaan wanti hin argate dhuma gubbaatti inni Mangistuulee ofiisaatti colleedha. Zimbaaweetti baqate warra isa wajjin turanii Qaallittiitti maalitti nuti booda iddoo ture antu algaa fi saadessaa gubbaa waggaa tokko fayyisee achitti waggaa 20 kennamaa ture. Waan hojjetan sana jechuudha. Sigaanii kan humna sana. Ammas immoo waan tokko tokko deddeebitee gootee fi different resultiin hin dhufu. Waan talaa wanti kan biraan deddeebiin godhamedha. Ijaa kana qawween siyaasa biyya rakkoon biyya kana siyaasadha. Deddeebinee jennedha siyaasadha. Filannaatti deemina didanii deeman. Lolatti deemina didanii deeman. Gaafa sabni miiliyoonii tokko immoo dhufu isuma immoo innumti carraan saba Tigree maal ga'e immoo xabala jedhan kana illaa ta'u malaata Oromoon ga'e jedhan. Akka akkasii beekaas akka dibanii isaan kun shiftaadha isaan kun maalidha wayyaaneetu bobbaase gaafa wayyaaneen badde isaanis hin badu gaafa wayyaaneen harka kennate isaanis harka kennatu jedhanii gara sanatti deeman. Nuti qawwee miti hiik rakkoon biyya kanaa siyaasadha hiikna isa jedhu sana itti maa turre amma filannaa koronaan innaa dabarsu sana lakki kophaa keessan dabarsinna jennee akka madirakitti peejii torba galchii torba itti kennineetu. Muummicha ministeeraatti waajjiraatti galchine boordii filannootti galchine maal tokko lama sadi hiikoon biyya kanaa walii galtee dhugaa marii dhugaa barbaachisa. Kanaaf immoo biyya faranjiis wajjin deemneerra Adaamaas Arbaa Mincis Finfinnees Bishooftuus iddoon hin taane waggaa arfan darbe kana achuma deebiin hin ta'e. Wal dubbii wallaalaa otoo hin taane dubbii intirestii fedhii siyaasaati. Aangoo sana galma milik sanatti hinduna malee hiruus hin barbaadnu kennuus hin barbaadnudha malee hiikoonsa keenyedha tokko lama jennee saba Oromootiifis mootummaa kanaafis beekaa Oromootiifis saba biyya kanaatiifis lafa keenyedha. Marii barbaachisaa rakkoo siyaasaati. Mariin kun immoo hunda hammatu of duwwaa miti duwwaan jenna. Hunda hammatu. Hundi waliigaltee kanatti deemu malee rakkoodha.
Rakkoon sana immoo akkuma yeroo filannaas yeroo maaliis lafa kaa'aa turre yaada qabnu yaada maaliidhaan ibsa sennaa baafnu talaas katabnu boordii filannoo haa ta'u muummicha ministeeraa haa ta'u sabaayi mabtii haa ta'u hundatti rakkoon jiru taa'ee sabni biyya kanaa hunda caalaa humni siyaasaa ijaaramee jiru biyya kana keessa taa'ee akkuma Deebuun Afrikaas akkuma maalitti waliigalteen godhamee biyya kana ceesise. Waliigaltee waloodha. Waliigaltee hunda hammate. Sadiirutti lafa kaa'aa ture sumas lafa keenya karaa yaada keenya rakkoon qabnu tokko lama sadii jennee kaa'aa ture ammas tokko lama sadii jennee kaa'aa jirra. Amma kana gubbaatti mootummaan kun maal gochuu ture jira, sabni Oromoo maal gochuu ture jira, humni Oromoo gubbaatti ijaaran maal gochuu ture jira, sabni nuti biyya kanaa fi warri siyaasatti biyya kanatti ijaaramanii maal gochuu ture jiru lafa keenya irraa waan achi keenya irraa jechuudha. Kan biraan tokko immoo amma uummanni Oromoof baraaruudhaa fi qabsoo tufuu qaba kan jettan jira. Paartileen tokko qabsoo hidhannoottis kan waamicha dabarsan jiru. Keessan akkamidha yaadi keessan? Nuti dubbii hidhannaa gubbaatti deddeebinee himneera mootummaa fi mootummaa jala deeman rachaan jedhanii nu kasisu kan nuti paartii nagaadhaan karaa seeraa boordii filannootti eeyyama fudhannee sochoonu. Siyaasa immoo beekna. Siyaasni biyya kanaa rakkoon isaa maayilni humnaan himna jedhennaa mootummaan deemu inni xinnoo fooyyee qabaa humna qabaa maalan godha jedhee nagaadhaanii hiikoon gaafa dhabame karaan nagaa gaafa cufame gara danda'itti deemu. Rakkicha isaan jedhame. Namni bosonatti deemu bosona barbaadee miti bosonuu kan ta'u bosonuu wajjin kan jiraatu rakkateeti jechuudha. Biyya kanaa rakkoo siyaasaa amma hin qabnetti nutis jennu nutis bosonatti dhaabnu dhiifnu rakkoon sun ni qabu. Waan isaan qaban ijoolleen nama sitti dhiisanii nu biraa deeman baay'eedha. Karaan kun hin baasu jedhanii warri deeman baay'eedha. Gujiidhaa qabee amma Dambidollootti jiru kan nu bira turan. Kunoo dhoksaa bidee maayinni karaan mootummaan karaa nagaa coofeetu hinidha hirreeba. Kana dhiisiitii kanaaf jenna barra. Isa mootummaan immoo isa bosona galee dhiisiitii nuunuu dhiibaa jira. Karaa nagaa cufachaa jira. Filannaa jedhee tiyaatirii saba biyya kanatti taphachaa gubbaatti taphachaa jira. Rakkichi kanadha jechuudha. Rakkooni mootummaan dirree siyaasaa bal'isuu dadhabuudhaan, dirree siyaasaa cufuudhaan, saba akka hin taanetti asii fachi oofuudhaan, mormituu hidhee reebee tapha keessaa baasuudhaan. Amma iyyuu miseensonni keenya mana dhaabaa jiru. Hoo gara Arsii dhaqxee mana dhaa jiru. Wallagga hoo dhaqxee mana dhaa jiru. Hamma akkanaa hiikoo bitee dhuma keessaa jechuudha. Ijaa kanaaf waan ilaa bosonatti nama dhiibuudhaa fi poolisii mootummaatu rakkoo qaba. Inni tokko dadhabee galees inni kaan garaan gaafa reebamee dadhabee gara sanatti deema. Ijaa kanaa hamma biyyi kuni mootummaan biyya kanaa nagaa fidutti nutis himnu nutis maal taanu inni garaa gutatee nu keessaas deebi'oo deeme rakkoon sun hin hiikamu. Achidha rakkichi jechuudha. Poolisii mootummaa dirree siyaasaa bal'isuu dadhabuudhaan fedhii dhabuudhaan ishii warri faranjii zeeroo saamgee biyyan hunda dhabaa wayin hunda walitti ukkaamseen qabadha jedhanii itti deemuudhaan qabsoodhuma nuti immoo hamma dandeenyetti gumaacha goonee asiin geenye warri nuti gumaacha sanaan asiin geenye deebi'aniitu gara wanti itti deemu. Amma rakkichi isadha. Poolisiin mootummaa hamma jijjiirametti koongireesiin jedhus dhiisus gargaarus dhiisus namni bosona galu nama qabsoo Oromoo filatte jeneraal Waaqoo guutuutii ka'ee
وتوات نللي عن اللي نللي الناس أنا وقع جات ما كبي كابسون ورمو ما شاف ما كبي جرال ما كوكو توفا كبي جارب ما كدافاتي كبي جرال تادسي بروفاي كبي أما ندي كم دافعي تام ما لك تكتبوفين أما سيجي لا ترى كان متدين ما عليه كابي دين naga ngafatun atis sirajuru motumani malif namni bosonatti figa malif namni bosono jinjirachu barbada oto magala keessa akka mootummaa kanatti bareedee uffatee waan ta'e jiraachuu danda'u jechuudha qabeenya horatee jiraachuu danda'u rakkoon achi jiraachuu 4 kiiloo rakkoon isa rakkatee bosona galee miti nuti akkasitti ilaalaa jechuudha ofii keenya garuu karaa kun as gubbaatti sargee karaa nagaa karaa seeraa Suhadirra isaba warra bosona jirus warra eessa jirus walii galtee biyyaatti gala araara buusa walitti dubbadha diriirii keessa seenaa kana 21st century keessatti biyya wanti ta'e keessatti maal ta'e keessatti rakkoon kan hiikamu akkasitti American bar Afghanistan wajjin wadubbatte Afghanistan wajjin mootummaan hundi keenya iyyuu bari TPLF wajjin dubbatanii jedhu TPLF chaanoo lani mootummaa kana sadu Dabub Sudan nagee bar mootummaan hundi keenya iyyuu araarsituu ta'ee hojjechaa ture Somaalee nagee araarsituu haala yaa kana karaa sanadha nuti amma beeknutti amma siyaasni galuutti rakkoon dirree siyaasaa mootummaan cufee dhibbisee sirni demokrasii akka biyya kanatti dhalatee hin dagaagne gochuudhaan rakkoo dhufedha jechuudha. Wanti dabalta roota wala. Gaaffii qabna. Itti dabaltu okay yaa wanti dabaltu jira. Galatooma gaaffii warra biyoo irraa ka'ee fi jalqaba irratti tarkaanfii mootummaan fudhataatiin jiru tarkaanfii namoota nagaatii fi warra hidhattoota kan addaan hin baasin ta'uu isaati rakkoo guddaa kan uumaatiin hin jiru. Tarkaanfii fudhatamaa jiru akkuma Profeesar kaasanitti namoota nagaa bakka amantiititti gabayaatti dirooniidhaa fi roobbilaa waraanaa itti bobbaasuudhaan tarkaanfii fudhatamaa jiru uummata nagaa fixaa jira akka jedhu gaaffiin guddaani. Kanaan wajji wal qabateetiin humnoonni naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa seenanii socho'aa jiru waan jedhuu fi ragaan garagaraa ni jira. Ragaan viidiyoo fi sagaleedhaa akkuma jirutti ta'ee dhaabbanni namoomaa Itoophiyaa mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseetiin jedheenis dhimma kana ifatti kaayetiin jira. Humni faannoodha. Humni faannoo Oromiyaa keessatti ijaarame humni faannoo naannoo Amaaraatirraa daangaa ce'eetiin dhufu humnoonni naannoo Amaaraa hidhataniitiin as dhufan uummata irratti miidhaa geessaa jiranii kan jedhu ifatti ragaa ofii walitti qabateetiin ibsee jira. Kan biraa qaamoleen mootummaatis sadarkaa aanatitti warri jiran humnoonni naannoo Amaaraa daangaa ce'anii dhufanii ummata buqqaasanii jiru ummata nagaa fixanii jiru aanaa kiramu fakkeenyaaf aanaa kiramu ummanni guutuun buqqee gara aanaa giddaa ayyaanaatti akka baqateetiin jiru aanichi ifatti ibseetiin jira. Kana jechuun ragaan qabatamaa miidhaa ummata irra gahaa jiruuf ragaan qabatamaa ni jira. Humnoonni naannoo Amaaraatis daangaa ce'aniitiin dhufuu isaanii ragaan qabatamaa ni jira. San bira darbee mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Amaaraa humna shanee balleessinaa kan jedhu waliigaltee ifa miidiyaatti ibsamee waliigalanii jiru. Qabatamaan immoo tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru uummata nagaa ta'uun isaa humnoonni naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa seenanii akka socho'aa jiran ifatti kan beekamuudha. Kan biraa uummata Oromootiif ergaan darbaa jiru ergaa akka malee hamaadha. Uummanni Oromoo mootummaa badhaadhinaa mootummaa bilchiginnaa kana yoo hin deeggarre taate yoo cinaa hin dhaabbanne taate qe'ee isaarratti wabii nagaa argachuu hin danda'u yoo nu deeggartan malee
wabii nagaa argachuu hin dandeettan ergaa jedhutu dabraatiin hin jira qabatamaan ka ummanni hubataa jiru waan kanadha jechuudha kaachirraa hafee ummanni keenya qabsoo nagaa akka itti cimsuudha ergaan dabarsaatiin hin jiru qabsoo waraanaa osoo hin ta'in warri wal waraanus gara teessoo barcuma marii barcumaatti akka dhufuudha waamichi dhiyeessaatiin hin jirru waamichi nuti dhiyeessaa jirru har'allee borullee qabsoo karaa nagaa finiinsuu akka qabu cunqursaa irra gahaa jiru akka qolachuu qabu qeesaa fi naannoo isaa Oromiyaa akka tiksu waamicha dhiyeessaatiin hin jirra kanuma. Rakkoon biyya kanaa hundi isaanii jedhaniiru isa sirriitti fudhachuudhaan siyaasa biyya kanaa namoonni biyya kanaas addunyaanis siyaasa warra kaabaatiif ennaa jilbeeffatanii siyaasa warra kibbaa tokko uummatatu uumame sabatu achi keessa jira sabni kun dhuguma akka sabaatti uumamanii mirga qabu mirga diinagdee qabu mirga siyaasaa qabu mirga namoomaa qabu jedhanii ofitti fudhachuu dadhabu siyaasni tokko mental settlement akkatti sammuu isaanii ijaaran namoonni uummanni Oromoo yaada kana mormee mo'ate siyaasni kibbaa siyaasa kaabaa mo'uu danda'a yoo mo'ullee dadhabe walgituu danda'a akkan ani uumame beekuu qabduu jedhee uummanni Oromoo ijoollee isaa itti gabbaree mirga isaa sirriitti kabachiisuudhaaf manaa ba'ee jira jechuudha. Mirga isaa kabachiisuudhaaf manaa ba'ee jira jechuudha. Kana tuffachuudha inni guddaa balaa biyya kana. Isa keessaa maal jedhan seeta? Yoo waraana TPLF fidhee waraanni Oromiyaa keessa jiru garbuudha. የቲፒኤልኤፍ ጉዳይን ከጨረስን የደቡቡ ወይም የኦሮሚያው ገብስ ነው ቱፊ ሀመነ ቀቡ ኡመተ ከናቲፍ ቀቡ አካ ሰርናት አካ ቢሮክራሲት አካ ሂዳማ ሲያሰ ብያ ከናት ሄራርኪ ባሰኔ ፊሩ ብያ ከናት ሰደርካ ባሰኔ ፊሩ ani sadarkaa tokkoffaatti biyya kanatti hin dhaladhe ani sadarkaa tokkoffaarra jiraachuun qaba ani sadarkaa tokkoffaarratti kunuunfamuu qaba ani sadarkaa tokkoffaarratti addunyaarratti beekamuu qaba isheen kaan ana jalatti masaraa mootummaan kun akka ani hundeessetti akkaataa aadaa kootti akkaataa amantaa kootti akkaataa afaan kootti socho'uu qaba han jedhu irraa ka'anii ijoolleen maqaa Oromootiin masaraa kiiloo afur galanis dhaqanii isaanuma jala galanii miira siyaasaa sana jala galanii jechuudha. Miira siyaasaa sana galaniitu lakki waraana kaabaa dadhabneerra mo'amneerra waraanaan xumuruu hin dandeenyu kana caalaa nus baduu dandeenya isaan kaanis baduu danda'a wal balleessuun waliin teenyee araaramnaa jedhanii hiikan. Laboratorii ta'eera jechuudha. Laboratorii maali? Waraanaan rakkoo hiikuun akka hin danda'amne. Rakkoo waraanaan hiikuun akka hin danda'amne eegga kaabaatti mirkaneessanii rakkoodhuma wal fakkaatu kana waraana kibbatti hin hiika jechuun maa jechuudha. Ayoonni tuffii amma siniin jennu kanadha. Waan ta'eef rakkoon kun kanaaf nuun akkaataa formaata warra kaabaatiif kennite formaata warra kibbaatiif. Oromoo dabalate, Sumaalaa dabalate, Affaar dabalate, kaaba kibba keessa waraana jiru hunda gattaa'ee ilaali. Walumaa galatti immoo waraana biyya kana keessatti gaggeeffamu waaraan han'ati fixxu yookaan eenyuyyuu han fixxu. Waraanaan otoo hin ta'in tasgabboomnee marii biyyoolessaa keessatti hirmaachuu. Kaabaa'oon maal gootan yan jettanii kaabaa'oon har'a qofa otoo hin ta'in 98 qabe 98 qabe akkaataa siyaasni biyya kanaa itti hiikamu
akkaataa biyyi kun itti ijaaramu akkaataa nageenyi biyya kana keessatti dhufuu danda'u qabxii 17 kan qabatu shelfii Prime Minister namsiisaanii Amaaru Mallas irra jira jechuudha. Har'a Dr. Abiyyis taa'anii ilaalaa jiru qaqqaamachaa jiru jechuudha. Otoo shelfii sana ilaalaniiru ta'ee rakkoon kun hin dhufuudha. Sinis dhaqaa ilaalaman mee maaltu ajjira? Kaafaa'oon maal hojjete? Maal gumaache biyya kanaa jedha. Gama biraatiin haga yoona waggaa 20 diimokiraasii biyya kana fayyisa. Nageenya biyya kana fayyisa hamma hidhamut, hamma dararamut, hamma qeendu qullaa ta'ut, hanga ijoolleen abbaa dhabdut, hamma haati ijoollee dhabdut, hamma ijoolleen abbaa haadha dhabdut. Du'ee mu'ateera jechuudha. Ajjeesee moo'eetoo ta'in kaafaa'uun siyaasa biyya kanaa du'ee hidhamee dhiitamee dararamee biyya buqqa'ee biyya bayee godaanetu siyaasa biyya kanaa moo'ee jechuudha. Kanaaf isa kana godha. Qabsoo isa kam gaggeessitu qabsoon karaa lamaanuun mirga koo nan falma dheede nu miti kaafaa'oo miti kanaan lafa kaa'e. Chaartara addunyaa ilaaluun dirqama keessa jechuudha. Dirqama mootummaatis warra gaazexeessotaasis aktivistoota hundaati. Qabsoo karaa waraanaaf qabsoo karaa nagaatiin. Kun immoo amala mootummaa irratti hundaa'a. Amalli mootummaa yoo abbaa hirree ta'e qabsoo karaa waraanaatu itti fufa. Amalli mootummaa dimokiraatawaa ta'e qabsoo karaa nagaatu itti fufa. Ati karaa nuun qabsoo karaa nagaa akkaataa dhaabaa karaa nagaa taaneen geggeessaa jirra. Ibsi keenyas kana ibsaa jira. Qabsoo karaa waraanaa nan gaggeessa kan jedhu iskiriptoon qawweemuu yeroo booda malee hin danda'u jechuudha mirga isaaniiti. Waraana kana akkas goota kana baata kana dhiistaman hamma jarreen lamaan dhaabatanii waliin ilaallet hamma akkaataa waraanni itti lafa taa'u saampilii kaabatti hojjetan kibbatti hin finnetti waraanni itti fufuun dirqama kaafaa'oos miti jibbinsaaf jaalala kaafaa'oo miti jechuudha. Kaafaa'oon garuu rakkoon biyya kana keessatti uumame hundi keenya otoo hin galaafatin hundi keenya karra tokko qosoqqosee otoo hin galiin inni boru nafa illee sammuu isaatiin of himachuu guilty consciousness yookaanis immoo waan yakka dura hojjetan taa'anii ittiin of himatanii of irratti murtee kennu keessa osoo hin galiin teenyee biyya gaarii qabnaa ummata gaarii qabnaa qabeenya gaarii qabnaa qilleensa gaarii qabnaa teenyee mari'annee aangoo waliin nanqatu qabeenyi waliin nanqatu wal tuffachuu achi dhaabnee hunduu wal qixannee teessoo tokko irra teenyee marii biyyoolessaa goonuu hin jiru. Mashi galatoma baay'ee gaggabaabsitan kaasa gaaffii lamaan takkan qabaa afaan amaariffaatiin kaasa inni dura በተለይም ሰሞኑ በዚህ በምስራቅ ወለጋ ኪረሙና ግዳ አያና ወረዳዎች ውስጥ ሲደረግ ለነበረው አለመረጋጋት በትላንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ አውጥቶ ነበር። በዚህም ሶስት ተዋናዮች አሉ በዛ አለመረጋጋት ውስጥ አንደኛው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው፣ ሁለተኛ የአማራ ታጣቂ ናቸው፣ ሶስተኛ ደግሞ የመንግስት ታጣቂዎች ራሳቸው ናቸው በሚል አንስቶ እነዚህ ሶስቱ ታጣቂዎች በእርስ በራሳቸውና በተናጠል በሚያደርጉት ያልተረጋጋ ሁኔታ ህብረተሰቡን ለቀውስ ዳርገዋል የሚል መግለጫ አውጥቶ ነበር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን። እናንተ ስለዚህ ምን ትላላችሁ? በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በዚህ ውስጥ ያለው ሚና ምንድነው የሚለውን ኦፌኮ እንዴት ያያል የሚለውን ቢያነሱልን ጥሩ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ መንግስት በኦሮሚያ ውስጥ ያለውን አለመረጋጋት በሰላማዊ መንገድ እንዳልፈታ የሚያደርገኝ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተቀናጀ ወይ ደግሞ ማዕከል ያለው አይደለም በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ማንሳታቸው ይታወሳልና እንዴት ይፈታል? እንዴት ነው ወደ ውይይት መከሄድ የሚችለው? በምን አይነት መፍትሄ ነው ይላል ኦፌኮ የሚለውንም ከዚህ ጋር አያይዞ ቢያነሱልን ጥሩ ነው። በመጨረሻም ሰሞኑን አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች በዚህ በተለይም ሰሞኑኛው የምስራቅ ወለጋ አለመረጋጋት ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት ህዝብን ያካባቢውን ማህበረሰብ ማስታጠቅ እንዳንድ መፍትሄ ያቀርቡ አሉ። እናንተም ዛሬ ባቀረባችሁት መግለጫ ላይ የኦሮሞ ህዝብና ሁነኛ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች በተቀናጀ መልኩ ራሳቸውን ሊከላከሉ ይገባል የሚል አማራጭ አቀርባችኋልና
ይሄ ራሳችሁን መከላከል አለባችሁ ያላችሁት በምን አይነት መልኩ ነው? በትጥቅ ነው ወይስ በሌላ መንገድ ነው የሚለውን ቢያነሱልን መልካም ነው ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ላንተ ጀምርና ወደዛ ይሄ ዞሮ በአጠቃላይ የእሷንም የሚሆን ያንተም ቢሆን አጠቃላይ ችግሩ በዚህ ሀገር ላለፉት 50 ዓመታት ላለፉት 27 ዓመታት 4 ዓመታት ዋናው ችግር የዚህ ሀገር ፖለቲካችን ማሰልጠን ማስተካከል ያለመቻላችን ዋናው ትልቁ ችግር ፖለቲካችን ማሰልጠን ማስተካከል ፖለቲካዊ ችግሮችን ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ መፈለግ ያለመፈለግ ወይም ያለመቻል ከነዚህ የመረጡ ናቸው። ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው እኛ በተራጋሚ ስንል የነበረው የፖለቲካ ችግሮችን ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ በክብ ጠረጴዛ ዙሪያ ፍቱ እያል የኢህአዴግ መንግስትንም አሁን የብልጽግና ፓርቲንም በተራጋሚ መንግስትን በተደጋጋሚ ስንጠይቅ ነበር። መፍትሄው ከዛ ውጭ የለም። በአንደኛው ክፍለ ዘመን የተሻለ መፍትሄ የለም። የፖለቲካ ችግሮችን ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ከመፍታት ውጭ ሌላው የመንግስት የዚህ ሰብአዊ መብቶች እነሱም ቢሆኑ ብዙ የራቋ ይመስለኛል። ያው ችግሮቹን ያደባልቃሉ። አንዳንድ ጊዜ ሆን ብሎ ያደባልቃሉ። አንዳንድ ጊዜ እዛ አካባቢ ሶስት ታጣቂዎች እንደሚንቀሳቀሱ ይታወቃል። መንግስት ከኦሮሞ ታጣቂ ኃይሎች ጋር እንደሚዋጋም ይታወቃል። እሱን የለም እያልን አይደለም። መንግስት ይህንን ሰላማዊ በሆነ በመደራደር በመነጋገር በውይይት ከመፍታት ይልቅ በኃይል በጉልበት ይፈታለው ብሎ መግፋቱ አሁን የተፈጠረውን አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጥሯል። እንዳውም ለራሱ ብቻ ሳይሆን ኦሮሚያ መንግስት ሆነ ማዕከላዊ መንግስት ለራሱ ብቻ መፍታት መጣል ሳይሆን የጎረቤት ያለው ሁኔታም እየታወቀ የጎረቤት ኃይሎችንም ጭምር በመጋበዝ ህዝቡ እንዳውም የነበረው ግጭት ከመንግስትም አልፎ ከሌሎች ኃይሎችም ገብቶበት ወደ እርስ በርስ ግጭትም እንዲሻገር የተደረገ ጥረት አለ። ስለዚህ እኛ ምንድነው በዋናነት መንግስትና የመንግስት ፖሊሲ ነው ይሄን ችግር የፈጠረው። ለምሳሌ ይሄው ከዚህ እልቂት በፊት ድሮ የተወሰኑ ነገሮች ነበሩ። ከሰሜን የተደረገው በደቡብ ይደገም በኦሮሚያም ይደገም እዛ በድርድር እንፈታለን ብላችሁ እዚህ ደግሞ በጦርነት እንፈታለን የሚለው ጫወታ ታሪካዊ ስህተት ነው ብለን ባለፈው ጠቅላላ ጉባኤያችን በመጋቢት ነው ምንም ሁሉ አውድ ስንነጋገር ተነጋግረናል። ያንን ሁሉ እንደገና ደግሞ የባስ ብሎ መንግስት የፈጠረው ምንድነው በራሱ የሚደገፉ ታጣቂዎችንም አስገብቷል። መንግስት ህጋዊ ታጣቂዎችን ብቻ ሳይሆን ካውንተር ኢንሰርጀንሲ ነው በሚባል ጫወታ በመንግስት የሚደገፉ የሚቀለቡ ኃይሎችም እዛ እንትን ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እያወቅን ዋናው ጉዳይ ግን መሰረታዊ በሆነ መንገድ የዚህ ሀገር ፖለቲካ ችግር ውስጥ ገብቷል፣ ቀውስ ውስጥ ገብቷል። ላለፉት 50 ዓመታት ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ እንሸጋገር ኖረናል። ይሄ መፍትሄ ማግኘት አለበት ብለን በዋና ተጠያቂነት ይህንን የማስተካከል በህዝብ ሀብት የሚንቀሳቀስ መንግስት ዋናው ሚና። ስለዚህ በሌላው ደግሞ አንዱ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንጠየቀው እነዛን አትነኩም ነው። እየነካን እኮ ነው። እናንተ ተደራደሩ የሚለው እኮ እነሱንም ይመለከታል። ተደራደሩ። የሚገርመው ደግሞ ምንድነው እነሱ እንደራደራለን እያሉ እዛ አካባቢ ይደረጉ የነበሩት እልቂቶች በገለልተኛ አካል እኛም ስንጠይቅ የነበረው ይጣራ በገለልተኛ አካል ማምን እንዳደረገ ይጣራልን እያሉ መንግስት በዚህ በገለልተኛ አካል የማጣራቱንም እድል የዘጋው መንግስት ያ ነው ችግሩ።
እኛ አጠቃላይ ፖሊሲያችን በሰላማዊ መንገድ በሰላማዊ ድርድር በሰላማዊ ችግሮች ይፈቱ ግን እነዚህ ታጣቂዎችን በተለይ ወደ ህዝብ እልቂት ደረጃ ያደረሰውን መንግስት በአስቸኳይ በአፋጣኝ ከጎረቤት አካባቢ መጥቶ አላስፈላጊ ምናልባትም ለነገ የሚተርፍ የህዝብ እልቂት እያስከተሉ ያሉትን ኃይሎች የማስወጣቱ በአካባቢ ከሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው ፖለቲካ ኃይሎች ጋር የመደራደር የመነጋገር የመንግስት ሚናና ኃላፊነት ነው ይሄን እንዲወጣ እየጠየቅን ነው ስለዚህ ምንድነው ቅድም አንዱ አነሳው ደግሞ አንድነት የላቸውም ቅንጅት የላቸውም ማዕከላዊ ምንድነው አመራር የላቸውም የሚል አንዳንድ ጊዜ ተረስ ያወሩን ይሰማል ኦነግ እኮ ምንም የሚደባበቅ ነገር ኦነግ እኮ ዶክተር አብይ ከመወለዱ በፊት የተወለደ ድርጅት ትንሽ እንትን አግባብ ባለው መንገድ ብንጠየቅ ጥሩ አንድ የምንሳከሱ የኦሮሞ ድርጅቶች እነሱ ብቻ አይደለም የኦነግ ሊቀመንበር እዚሁ ከተማ ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ ተደርጎ እዚሁ ነው ያለው ያ የታጣቂው እጅ አልሰጥም ማለት ብሎ ጫካ ተቆርጦ የቀረው ኃይል ነው እየተዋጋ ያለው እኛም ላለፉት 26 27 ዓመታት በሰላማዊና ህጋዊ ትግልን በሚሆን መንገድ ከአቶ መለስ ጀምሮ ስንከራከር በሀገሪቱ ፓርላማ ከምን ስንጮህ ነበር የተደራዳሪ የኦሮሞ ኃይል አልጠፋ ያው እንደ አቅሚት የተሸ ፖለቲካው ትንሽ እናምታታለን መሰለኝ እንጂ እነዛም ህዋትን ትግራይ ድረስ ተላልኮ እነሱም ደግሞ ችግር ሲፈጠር አሜሪካ ድረስ ተላልኮ አደራዳሪዎችን አምጥቶ ደቡብ አፍሪካ ኬንያ መደራደር የሄደ የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ሰዎቹ እኮ እዚህ ከአምቦ ምናምን አሉ እኮ ሩቅ አይደለም 7 ኪሎ ሜትር ነው 1000 ኪሎ ሜትር በላይ ምርቅ ህዋት ጋር የተደራደረ መንግስት 7 ኪሎ ሜትር ከሚርቁ የኦሮሞ ታጣቂዎች ጋር አፈላልጎም ቢሆን ምን ብሎ አንዳንዶቹ እንዳው መንግስት አካባቢም ዘመዶቻቸው አሉ ይታወቃሉ መደራደር አቅቶት አይደለም እንዳም በፖለቲካ አንድነት ጥያቄ የኦሮሞ አካባቢ ኦሮሚያ አካባቢ ያለው የፖለቲካ አንድነት በተወሰነ ደረጃ ነው ይሻላል ሰው ተደራዳሪ የመጥፋት ሳይሆን 4 ኪሎ የያዘው ኃይል የመደራደር ፍላጎት የማጣት ጥያቄ ይሄ ሊሰመር ይገባል ማለት ነው እንደተለመደው የአባ ገዳም ተብሎ ምን ተብሎ በሀገር ሽማግሌዎች የአባ ቀበኛ ምናምን ባሉት ተብሎ የሆኑ ነገሮች እኮ ድሮ እስከ ትሉ ወለል ነው ምናምን እስከ ናመሮ አካባቢም ድረስ የተገዱ ነገሮች ነበሩ ዋና ጉዳይ የፖለቲካ ፍላጎት ማጣቱ ገዢው ፓርቲ ስለዚህ ከነማን ጋር መደራደር እንደሚችል ያቃል ኦሮሚያ ውስጥ ተሰሚነት ያላቸው ፖለቲካ ኃይሎችን ያቃል ከነሱ ከመደራደር ይልቅ እንደዚህ የሚባል የሆነ ገባል እንደዚህ የሚባል የኮንግሬስ አባል እንደዚህ የሚባል የምናምን አባል ገዝቼ ምን ብዬ እዚህ 4 ኪሎ ትብዬ ፍርፋሪ የሆነ ነገር ሰጥቼ ችግሮችን ይፈታለው የሚለው ማያዙ ነው ትክክል ያልሆነ እሱ በተለይም ሰሜን ላይ የተደረገው ስምምነት እዚህም ሀገር አቀፍ በሆነ መንገድ ሀገሪቷ በአጠቃላይ ሰላም በሚታገኝበት መንገድ መደራደር ያለመፈለጉ ትልቅ ታሪካዊ ስህተትን ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ለሚያልቀው ኃላፊነቱ የመንግስት እሱ መታወቅ አለበት ማለት ተደራዳሪ ጠፍቶ አይደለም ማለት ነው ዞሮ እኮ የሚተኩሱ ሰዎች አሉ የተጣሉ ሰዎች አሉ በሺዎች የሚቆጠር ሰራዊት የሚያንቀሳቅሱ ኃይሎች አሉ እነሱ ያውቃሉ አንዳንድ ጊዜ ቀርቶ እኮ በእንትን ያስተላልፉልና ድምጻቸው በዩቲዩብ በተገዙ ዩቲዩብ ሰዎች እየተገዙ ማነው ሲያስተላልፉ እኮ ይሰማል መንግስት ራሱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ተከፋፈሉ እሱ ተረት ብቻውን አይበቃ ይልቁንስ ይህ ሀገር ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ አጠቃላይ ከፖለቲካ ቀውስ አልወጣችም
ከአንድ ፖለቲካዊ ቀውስ ወደ ሌላ ፖለቲካዊ ቀውስ ወደ ሌላ ፖለቲካዊ ቀውስ እየተሻገረች ትኖራለች። በጉልበት መፍታት አልተቻለም። ስለዚህ ሰላማዊ መፍትሄ ፖለቲካዊ መፍትሄ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለሁላችን ስልጣን ላይ ያለው ለሁላችን እና በዚህ ብትመሩ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከጥብቅ ጋር ታይዞ ከየት አካባቢ ማህበረሰብ ማስታጠቅ እሺ ጊዜ ደርስባቸዋል እነሱ ይዘሩ ጥያቄ ካላችሁ ቀጥሉ። አሳጥልና ለጀመረ እንትና ምክንያቱም እነሱ እንጀምሩ ይመስላል። እሺ ራስን መከላከል ነው። እኛ እኮ ኢህአዴግን መሰለ በአፍሪካ በኢኮኖሚ በመከላከያ በቢሮክራሲ በዓለም አቀፍ ዘንድ እውቅና ያገኘ ግዙፍ ፓርቲ አምባገነናዊ ሲሆን አንድ ሽጉጥ አልተኮስንም። እሱን ስንጠል አንድ ሽጉጥ ታፋው አንድ ሽጉጥ አልተኮስ። ስለዚህ የሰላማዊ ትግል አማራጮች አልበርት ኢንስታይን በስርዓት አስቀምጧል። ወደ 223 ዘዴዎች አሉ። አልተጠቀምንም። የዚህ ሀገር በሽታ ጠመንጃ ወይም ሮኬት ወይም ሚግ ነው የሚፈራው። የሰው ልጅ ለስክሪፕቶ ላስተሳሰብ ቦታ የለው። ለሰው ልጅ ላስተሳሰብ ለስክሪፕቶ ቦታ የለው። ፍርሃቱ ሁሉ እንደተለመደ ነው። ቫሉ አድርገን ያደግንበትን ነው። ኦፌኮ ይሄንስ በሰላማዊ መንገድ አምባገነን መንግስት ይወርቃል ብሎ አምኖ ጥሎታል። ሽጉጥ ሳይተኩስ የመንግስት ፍራቻም ይሄ እናንተም ይሄን አታችሁ አይደለም ካታችሁ ፋይል አገላብጡ። የ2008 እስከ 2010 የኦሮሞ ህዝብ ያደረገው ሰላማዊ ትግል። ስለዚህ እኛ ለህዝባችን የምናደርገው ጥሪ ለምሁራኖቻችን ያደረግነው ጥሪ ለዲያስፖራውም ለሀገር ውስጥም ለባለሀብቶቻችን ያደረግነው ጥሪ ለመከላከያው ፖሊሱም ያደረግነው ጥሪ እኛ እያለን እነሱ እያሉ ምሁራን እያለው ወጣት እያለው ዓለምን ማስተዳደር የሚችል ህዝብ እያለው የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ መሸማቀቁ ለሁላችንም በሽታ ነው። ሁላችንም ያስተዛዝናል። ስለዚህ ያለ ነው የሰላማዊ ትግል አማራጮችን አሟጠን እንጠቀምበታለን ነው። የሰላማዊ ትግል አማራጮችን ሁሉ አሟጠን እንጠቀምበታለን። ይሄን ለማድረግ ህዝባችን ከኛ ጋራ ይሁን እንደተለመደው ነው እንጂ ከኛ በላይ እናንተ ስለምታውቁት ነው። ሌላው እኔ እውነት ነው ቅድም ኖርማሊ ብለናል። ኖርማሊ ያልኩት የአስተሳሰብ ችግር ነው። ይሄ አስተሳሰብ ይቀየር ነው። ምናልባት ሰው ጌታውን ያከብራል የሚባለው ነገር አብሮ ስለኖሩ እንዴት አብሮ እንደኖሩ ማንን እንደሚመራ ማን የሳይኮሎጂካል አፐር ሃንድ እንዳለው ስለሚያውቁ ከዱሮ ወገኖቻቸው መሪዎቻቸው ጌቶቻቸው ጋር ታርቀው የኦሮሞን ህዝብ ከኦሮሞ ወጥተው ይሄን አይል አንደርማይ ማቅለላቸው ራሱ በእነሱ ዘንድም ይናቃል። ስለዚህ ህዝባቸው እኛ ምንም አላልናቸው
ቤታችሁ እውነት ከኦሮሞ ህዝብ ወጥተናል ካላችሁ አማራሮች እውነት ከኦሮሞ ህዝብ ተወልደናል አድገናል የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም እናስከብራለን ካላችሁ ማንንም ህዝብ አስፈልጋችሁ የኦሮሞ ህዝብ በአፍሪካ ዘንድ የመጀመሪያ ህዝብ ያለ ነው በዓለም ዘንድ አንድ ማህበረሰብ አንድ ቋንቋ የሚናገር እንደ ኦሮሞ ህዝብ የለም ይሄን ኃይል አድርጎ መጠቀም ይችላል ነበር ስለዚህ ይሄን ስላልተጠቀሙ ነው እኛ ይያል ይሄ ነው ነው እነዛ መሪ ያላቸው እነኚህ መሪ የላቸው የሚሉት በማወቅ ባለማወቅ ሳይሆን ከአስተሳሰብ በሽታቸው የሚመነጭ አደገኛ አካይ ስለሆነ ከሆነም ደግሞ ከማንኛውም ታጣቂ አለ ብሎ ነው ድሮን ያሰማሩ ታጣቂ አለ ብሎ ነው መካናይዝድ ጦር ያሰማሩ ታጣቂ አለ ብሎ ነው ምድር ጦር ያሰማሩ ታጣቂ አለ ብሎ ነው ከአማራ ትጥቅ ወደዚህ ያሻገሩ ታጣቂ አለ ብሎ ነው የሰሜኑን መካናይዝድ ጦር ወደ ደቡቡ ያዞሩት ባይኖርማ ለምን ድሮን ይተኩሳል ባይኖርማ ለምን ሄሊኮፕተር ይተኩሳል ባይኖርማ ለምን ታንክ ይንጋጋል ወለጋና ሸዋማ ለዚህ አለ ማለት እንደዛማ ቢሆን ይዞ ማቅረብ ነበረባቸው ወይም ደግሞ በዱላ ሄዶ መደብደብ ነበረባቸው ወይም ደግሞ በክላሽ ማድረግ ነበረባቸው ስለዚህ መካናይዝድ ጦር ያሰማሩበት ዋና ቁም ነገር የተደራጀ ኃይል አለ እንድል ዓለምም የኢትዮጵያ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ እንዲገነዘብ ያደረገው መንግስት ነው ስለዚህ አለ አሁን እንፈልጉ ፍላጎቱ ካለ ምረው ነው እኔ አላበላሽም ግን አንድ ነገር ማስተካከል ህዝቡን ድሮ በሜሶን ዘመን ይመስለኛል የነቃ የተደራጀ የታጠቀ የህዝብ ትግል ያሸንፋል ነበር ሜሶን ለራሱን አልተጠቀመም ነበር ቺት ቋራውን እንኳን እንትን ብንል አንድ ህዝብ በተወሰነ ደረጃ ተሰባስቦ ራሱን ለመከላከል ካልሞከረ በስተቀር አይታችኋል ወለጋውዚህ መናገር አልፈለግም እንዴት በ21ኛው ክፍለ ዘመን በተቆረጠ አንገት ላይ ሰው ይችላል እንዴት በአንካሴንት ብሎ በኢትዮጵያ ታሪክ እኮ በነበረውም እንትን እኮ አንዳንድ ኦሮሚያ አካባቢ እኮ የሚደረገው ሀርካሙራ ሀርማሙራ አሁን ደግሞ ምንም ሞርማሙራ እድገቱ እንትን ማለት ነውና ህዝብ በተወሰነ ደረጃ ተሰባስቦ አትጨርሱን አትግደሉን ማለት ካልቻለ እየመጣ ያለውን ችግር እያየ ነው ማለት ነው አንዳንዶች እኮ አሁን በአማራ አካባቢ ፋኖ አሰማራን የሚሉ ሰዎች እኮ የጎንደር ፋኖ የምን ፋኖ ወለጋ እየተመመ ነው ያው ይስናከሩ ምን እናደርግኛ ምርጫታ ህዝቡ ተሰባስቦ ውታውን ምንም ይሁን ባለው አቅም ወደ መከላከሉ ካልሄደ ችግር ነው እሱን ለማመልከት ነው ዝም ብሎ ተመታትኖ መንግስት ይመጣልኛል እግዚአብሔር ያድነኛል ምን ያደርጋል ሳይሆን ህዝቡ ባለው አቅም ተሰባስቦ ተባብሮ ተረጋግቶ ረሃብ እኮ እየገባ ብዙ ቦታ መሬት እየታረሰ ያለ የሚበላውም እየጠፋ ነው ሰሜን እንጂ ለተፈናቀለው ኦሮሚያ አካባቢ በመቶ ሺዎች የተፈናቀሉ ሰዎች እኮ እርዳታ እያገኙ አይደለም ረሃብ ሲጨመር ደግሞ ቦረና እና ምን አካባቢ ብዙ ሰው ችግር ውስጥ እየገባ ነው እና አጠቃላይ እንትኑ ዝም ብሎ ሰው ተመልክቶ በመሸሽ ብቻ የሚወጣው አይደለም ምክንያቱም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ስትሄድ እዛ ድረስ ይመጣብሃል አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ለሁሉም ጥሪ ያደረገው ለኦሮሞ ህዝብ ለአማራ ህዝብ ለምሁራንም ለሚባሉ መንግስት እየሄዱ የሚዘሉ የፖለቲካ ኃይሎችም አሉ እነሱ መንግስት እየደገፉ እነሱ ሁላችንም ጫዋታው ይበላሻል ተበላሽቷል ከዚህ በላይ እጅግ በጣም አደገኛ ወደሆነ ሁኔታ ውስጥ አገሪቷና ህዝቦቿ እየገቡ ነው ከዚህ ለመዳን ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ለህዝብ ጥሪ ያደርጋል አንድ ማህበረሰብ ማስታጠቅ ነው ይችላል አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ታጣቂ ኃይልን ለመከላከል ራሳቸውን ዲፌንድ እንዲያደርጉ ማህበረሰብ ማስታጠቅ እንደ መፍትሄ ያቀርባሉ
ይሄ እጅግ በጣም የተሳሳተ ኃላፊነት የጎደለውና በሰላማዊ መንገድ ታገላለሁ የሚል ከተማ መሃል ቁጭ ብሎ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ፓርቲ አካሄድ አይደለም። የዜጎቹን ደህንነትና ሰላም የመጠበቅ ግዴታ የመንግስት ነው። ህገ መንግስታዊ ግዴታ አለበት። ያንን ግዴታ መወጣት መቻል አለበት። አንደኛው መወጫ መንገድ ለጦርነት የሚጋብዙ የፖለቲካ ችግሮችን ፖለቲካዊ መፍትሄ በመስጠት ወደ ሰላም መድረክ እንዲመጣ ማድረግ ነው። ከዛ ባለፈ ማህበረሰብ ሰላማዊ ዜጎች ጦርነት ውስጥ እንዲገቡ ማስታጠቅ ማለት ፍጅት እንዲቀጥል ተጨማሪ የእርስ በርስ ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲስፋፋ የሚያደርግ እጅግ በጣም የተሳሳተ ምክረ ሐሳብ ነው። አገርን ሊያፈርስ የሚችል አጠቃላይ ኢትዮጵያን እሳት ውስጥ ካሁን ካለችበት እሳት ውስጥ የበለጠ የከፋ እሳት ውስጥ የሚከታት የተሳሳተ ምክር ነው። ይሄ መታረም መቻል አለበት። እነዚህ አይነት ሐሳብ የሚያቀርቡ ሰዎችም እጅግ በጣም ሊያፍሩም ይገባል። በአገሪቱ ሰላም እንዲወርድ ሌላ ጦር መሳሪያ ማስታጠቅ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ጦርነት የሚስፋፋው የጦር መሳሪያ በግለሰቦች እጅ በስፋት ሲገባ ነው። ያንን በተቻለ መጠን ጦርነት የጦር መሳሪያ ከግለሰቦች እጅ እንዲወጣ ማድረግ እንጂ ተጨማሪ የጦር መሳሪያ ወደ ግለሰቦች እጅ እንዲገባ ማድረግ ሌላ ጃንጃዊት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር ሌላ ቦኮ ሐራም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር የእርስ በርስ ጦርነትና የዓለም አቀፍ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲስፋፋ የሚያደርግ ስለሆነ እጅግ በጣም ተቀባይነት የሌለው አሳፋሪ ምክረ ሐሳብ ነው እንላለን። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በተመለከተ መንግስት የተሳሳተ ፖሊሲ እየተከተለ ነው የሚል እምነት አለ። በዋናነት ይህ የተሳሳተ ፖሊሲ ቡድኑን እንደ ቡድን ድርጅቱን እንደ ድርጅት ታጣቂ ኃይሉን እንደ ታጣቂ ኃይል ሳይሆን እንደ ተራ ሽፍታ የመቁጠር ታጣቂዎቹንም የፖለቲካ ኃይሎችን ኮኦፕት አድርጎ የተወሰኑ በፍርፋሪ የሚያድሩ የፖለቲካ ኃይሎችን ኮኦፕት አድርጎ ወደ ራሱ ለማምጣት እንደሞከረው ባገዳዎችን ሽማግሌዎችን በመላክ ታጣቂ ኃይሉን እንደ ታጣቂ ኃይል እንደ ድርጅት ሳይሆን የታጣቂ ኃይሉ ወታደሮችን ወይም ደግሞ የታጣቂ ኃይሉ አባላትን በግል ለመሳብ የሚደረግ ጥረት ነው። ይህ ስህተት እጅግ በጣም ስህተት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እነሱ እንደሚሉት ሳይሆን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቀበሌዎችን ተቆጣጥሮ መንግስታዊ አስተዳደር አካላትን አፍርሶ አባሮ መሬት ተቆጣጥሮ ግብር እየሰበሰበ ያለ ኃይል ነው። እነሱ እንደሚሉት መንደር ውስጥ የሄደ ሰው የሚገድል ሽፍታ ሳይሆን የራሱ ዓላማ አለኝ ብሎ እየተንቀሳቀሰ ያለ ኃይል ነው። ከዛ ኃይል ጋር መነጋገር ያለ መፈለግ ካልሆነ በስተቀር ይሄንን ኃይል አናንቆ መሄዱ እኔ ምናልባት ተጨባጭ መረጃን መናቅ ተጨባጭ መረጃን ማጣጣል ካልሆነ በስተቀር መሬት ላይ ያለው እውነታ እነሱ የያዙትን አቋም ተቃራኒ መሆኑን ማየት ያስፈልጋል። ምናልባት የብልጽግና መንግስት እንደዚህ አይነት አቋም የሚይዘው ለኦሮሞ ህዝብና ለኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች ያለው የንቀት አመለካከት፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦሮሚያ ቤታችን ነው ከሚል የተሳሳተ እሳቤ ልክ እንደው ህወሓት በማንኛውም መልኩ ኦሮሚያ ውስጥ ሌላ ተቀናቃኝ የፖለቲካ ኃይል ሊኖር አይገባም ከሚል የተሳሳተ እሳቤ የመነጨ ይመስለናል። ይህ ደግሞ አሁን ድረስ ለ4 ዓመታት ተሞክሯል። በአንድ ሳምንት ሸኔን ቁጥጥር ስር አውለን ለህግ እናቀርባለን ሲባል ነበረ፣ አልሆነም። በ2 ሳምንት ተባለ፣ አልሆነም። በ1 ወር ተባለ፣ በ3 ወር ተባለ፣ 4 ዓመቱ ነው። ይሄንን ችግሩን አምኖ ወደ መፍትሄው ከመሄድ ይልቅ አድበስብሶ ለማለፍ የሚደረገው ጥረት ሀገሪቱንም ህዝቡንም ለአልተፈለገ አደጋ አጋልጧልና የፖሊሲ ማስተካከያ ይፈልጋል የሚል መልእክት ነው እናስተላልፈው። እናመሰግናለን። ኦኬ